السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت جرت فيا ويا بقى جراتن كان غنما تيرون مو بقى نغام بولتا سيني جچاتي ilmaan biyyaa baga nagaa taatanii warroonni viidiyoo kun isin bira gahee chaana kaleenya dabalamaadha nu jajjabeessa isin jechaatii baga jiraatanii warri nu dabalamtanis galatoomaa fayyaataa jiraadhaa umrii keessan dheeraa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan yaada tattamaatiin harkaa qaba rakkoo ilmaan Oromoo mudataa jiru irraa dubbachuu barbaadeeti waan amma guyyaa har'aa nu mudatee fi waan biyyattiin keessa jirtu irrallee dubbachuu barbaanna. Egaa yeroon kun yeroo rakkoon babal'ataa deemaa waan jiruuf wal jala deemnee waan jiru akka waliif ibsinu dhugaa jirtu irratti hundoonnee dhugaa jirtu fudhannee adeemnu jechuu barbaadeeti. Egaa dubbiin sobaatis nu waliin faca'aa jira, dubbiin dhugaatis deemaa jira. Kanarraa immoo gara dhugaatti hundoonnee uummata keenyaafis gabaasa godhuutu dirqama. Kanaafuu hanga dhumaa akka nu daawwattan warri reefu dhuftanii viidiyoo kana agartan illee sheer laayik godhuun dagatinaadha. Laayik godhaa nu jajjabeessaa fayyaa ta'a jechaati. Kaaba walloo keessatti waan deemaa jiru irraa dubbachuu barbaanneeti. Ilmaan Oromoodha yeroo hundaa'u injifannoo gaafa lolatti gabba injifannoo ni beeka, akkatti loluus ni beeka, akkatti injifatu ni beeka. Diinni immoo gaafa Oromoon nagaa je'ee gara mana isaa galee nagaa je'ee gara maasaa isaa bobbaatuu eegalee nagaa je'ee gaafa tikfatuudhaaf gadi bahee diinni ilmaan Oromoodha rakkoo irraan gahuu fi nama tokko tokkoon ajjeesee dhossuu fi waa adda addaa nurratti kan dalagaa jiruu fi isa immoo harka nagaa je'ee bobbee galu fuudhee hidhu waan akkasii kan nurratti isaan deebihanii haloo bahan jechuu. Kanaaf ammoo uummanni keenya gaafa lolaa gadi bahee lolee sana achi galuu malee haloo isaan baa jiran kan argaa hin jiru. Kanarraa dubbachuu barbaanna. Har'a guyyaa taatee har'aa aanaa jilee dhumuugaa sanbata irraa ijoollee kaatee karaa kamisee oduu deemtuu Amaarri fuute ugurte irraa illee dubbachuu barbaanna. Egaa amma dura ilmaan Oromoodhaa lolli haxaayyetti deemaa ture oduu jiruuti ijoollee gabbuute qottoodhaa fi gajaraadhaan dhabama godhanii ajjeesanii ilaa ammatti ijoollee sun qabri dhabde. Lola booda kana lolama irrattis ijoollee ciidii fuudhuuf maasarratti liyyoolee fuudheeti dhabama godhee lafee qofa lafa argame. Wanni sun haloon oduun hin bahamin hangana ammana afee jechuu hanga irraatti afee taa'aa jirra. Ammaas deebihanii jarri shira xaxuu fi waa adda addaa uummata keenya irratti dalaguu ittuma fufee jira. Kamiseen qofaatti cittee jirti caffayii wajjin sanbateen qofaatti cittee jirti baateen akkasuma qofaatti cittee jirti nutuu wal qunnamaa hin jirru jechuun maqaadhaa godina takka jala jirra jedhamna malee nutuu haxxiin tokko yookiin zifiltiin tokko walitti nu qunnamsiisaa hin jiru. Yedduu kanatti diinatuun jira magaalaa takkarraa takkatti hunda bara jenne yoo immoo fira keenya bira karaa tokkorraa karaa tokkotti hin deemna jenne diinii uummata keenya waan godhaa jiru argaa jirra dhagaa jirra jechuudha. Haa ta'uti fursaa argamte marsaa sadaffaa bilisummaa dhufte tanatti fayyadamnee uummata keenya akka lafti isaa diriiruuf godhu lafa nu harkaa fuudhamte deeffannee nageenya keenya kabachiifannee lafee teenya irratti akka tadarbe dabalamuu utuu hin taane dabarte ta dhuftuuf ammoo nageenyi ilmaan keenyaaf akka tahu gochuudha barbaachisaan. Kanaafuu haasaa biraarra galuu utuu hin taane ijoolleen har'a makiinaa kaafattee makiinaa manaa qabattee karaa kamisee oduu deemtu yookaan caffaa deemuudhaaf ijoolleen sanbata irraa baate lama osoo karaa caffaa achi deemanitti magaalaa Karra Qorii keessatti yookiin magaalaa Daganyaan baay'atte magaalaa Amaarri itti jiraatte magaalaa farshoodhaan beekamtu magaalaa ilmaan Oromoodhaa ugguruudhaan beekamtu keessatti akka achi gaanitti makiinaa keessaa buufanii hanga fedhan lafattumanii hanga fedhan dararaa meeqarraan gahanii eega sanitti ijoollee sun dhabama kan taate jedhanii gallaba kana kan gabaasan jechuudha. Egaa wanni gallaba kana hin jiran jedhamee gabaafame baruus argamuu malaa jarri kun amma duraas warroota ijoollee lola keessaa ijoolleen lolli hafe jedhee ijoollee afaan Amaaraa dubbatan amantiin isaanii immoo Islaama ta'an daa'imni mucaan baatii shanii oduu keessa jiru gajaraadhaan lafatti kitifee lafatti hade sanirraa jechuu gandi sun bakkatti sun bakkuma sani jechuu. Ammaas jara kana fuudhanii dhabamsiisanii jiranii ilmaan Oromoo walloo waan kana dhaqanii gaafatuufis afaan nagaa jarri afaan beekuu miti. Yoo lola labsanii lolli immoo waan banamu taate shaneen nu lolee yaa mootummaa nu dirmadha jedhanii iyyuuf kan deemanii jechuudha. Amaarri ammaas shira isaa dha'uufuu hin dhaabne, badii isaa dalaguu hin dhaabne, gocha suukanneessa hojjetuu hin dhaabne. Ilmaan Oromoodha amma waan kana quba hin qabu argaa hin jiru ilmaan Oromoodha. Wanni akkanaa kuni nurra turee jira, nurra baay'atee jira.
lubbuu namaa meeqa dhabnee jira reenfa meeqa barana fuudhanii goda baasanii jiran jechuudha. Haa ta'uti immoo gabaasi gara biraati miidiyaa hedduurra deemaa jiru waan adda addaatu deemaa jira. TPLF fi kombolchas qabattee dasees qabattee jedhamaa deemaa jira. Gaasunis dhuguma silaa kombolchas gaanii jiranii dasees gaanii jiranii qabatanii jiranii. Egaa hunda waliigalatti dhuunfachuu yookiin lolli jiraatuunis ni mala sanillee hunda irraa dubbachuu hin danda'u. Baateetti lolla har'a deemaa oolan ammoo magaalaa baatee keessaa baasanii waraanni karaa baateetiin gadi bahee kan dawwee jalaarras garagalaa jira kan jechaa dubbatantu jira. Egaa waraanni kun faca'ee miilaan deemaatti jira. Waraanni deemaa jiru kun waa balleessuunis ni mala. Uummanni keenyas ammoo qabeenya isaan qabatanii deeman kanarraa fuudhee afeeree akkuma dargii santu dhufee jira jechuudha inni biraan jiru. Bara dargiidhaa waraanni isaa harkee faca'ee nama meeqas ajjeesee jira dubartii meeqas gudeedee jira. Uummanni gaafa itti hubate immoo meeshaa irraa fayyadamee jira jechuu dubbii sanumatu nu dhufe. Gama biraatiin ammoo kaabineen akka dhagaa jirrutti kaabinoonni godina kamisee magaalaa kamisee keessa jiraataa turanii fi warri tokko tokko jawwaala hidhatanii dhabama ta'anii jiranii jechaa dubbataa jiranii jechuudha. Warri maharamii keessa hojjetus kan duraan hojii mootummaatti fayyadamaa ture maharamii yookiin ammoo warroota mana hidhaa jiran irratti itti gaafatamtoota ta'anii hojjetaa turanis warra eegdota yoo ta'e malee warri biiroo keessa dalaganis dubbii kanarraa sodaatanii jiranii lolli yoo baname mana hidhaa irratti nu robbanama jechuudhaan magaalaa keessaa baafatanii jawwaala isaanii hidhatanii ollatti baqatanii kan jirantuun galgala kana nu gabaafame akkasii dhageenya jechuudha. Haa ta'uti jarri kun hanga irratti dhiibbaa oofaa ture kaabinee meeqatuun uummata keenya irratti dhiibbaa godhaa ture waa meeqa hojjetaa ture jawwaala cufatanis jiraatanis silaa bakka jalaa ba'an hin qaban inni badii qabu badii isaatiin gaafatamuuf ta'a itti salphatuuf ta'a. Amma immoo gabaasa biyya keessa deemaa jiruun hawaasillee burjaajaa jira waa hedduutu nutti gabaafamaa jira. Gabaasa qulqulluu ta'e irraa gabaafatutu gaariidha. Ani immoo akka nama tokkotti warroota miidiyaa guguddaa qaban gabaasa fudhataa jiranii wannan dhaamuu barbaadu tokko gabaasaan an gabaasee fi namni biraa gabaaseerraa fudhatuu duun taane qabatamaan warroota achi keessa socho'aa jiranii itti gaafatamummaa qabanirraa bilbilanii maalitti jirtan maal godhu jirtan eessa geessanii jirtanii jedhanii gaafatuutu irraa eegama jechuu barbaadeeti. Kanaafuu gabaasi yeroo hedduu dogongoratu jira dogongora jiru jira dogongora sanirraa waboon na hoggana qabaa adeemsa isaadhaa qabaa bilbilaanis qunnamanii waan isaan hojjetanii fi gocha isaaniitii fi hojii isaanii isaanumarraa fudhatanii yoo gabaasan irra gaariidha. Akka nama tokkotti an hawaasa kanarraa fuutee waa'ee waboo gabaasurra an hawaasa kanarraa fuutee waa'ee waboon akkana godhe achi dhuunfate achi injifate asi gahee jira jettee gabaasurra bakka waboon oolee bulu sanirraa waboo sanirraa fuutee waraana lolee lolchiisaa jirurraa fuutee gabaasa qabsiifamaa quubsaa ta'e gahaa ta'e gabaasutuun irra gaariidha jechuudha. Kunoo akka guyyoo waariyoodhaa waraana yeddu galeessarraa fuudhee gabaase kanatti har'a gabaasee ture. Waa'ee akkasiisan gabaasuun eenyutu itti qaanfata warruma hojii san hojjetutu jirutuun yoo kijibate itti qaanfata jechuudha. Garuu hawaasa kiyyaa keetii sibiilii karaa deemurraa maalitti jirta waboon arma dhuunfatee jira hoos injee fuutee miidiyaarra oolchuun dogongora. Waan kun yoo kan soba taatu taate boru waboo kijibaa godhuudhaaf kan deemamu jechuudha. Warroonni tokko tokkos ammoo waboo waan godhaa jiru quba qabnaa waboon kaaba keessa jiru arma gahee jira akkana godhee jira odeeffatutti jira quba qabna jettanii hawaasni bal'aan waan kanarraa hafarsuurraa of qusadhaa jechuu barbaadeeti. Yoo ta'e gabaasa sagalee isaanii bilbiltan sagalee isaanii irraa fuutanii wajjin gabbaaftanii nuuf gadhiisutu gaariidha. Gama biraatiin ammoo ijoolleen hidhaa gabbaateedha siyaasaa hidhaman hundi gadhiifamanii jiran ka sanbatee akka kamisee akka eessaa jedhanii gabaasaa jiran garuu gama baateetiin gadhiifamuun dhugaa dhageenye jirra. Gurra guutuun dhageenye gadhiifamee jira garuu kan kamisee hin gadhiifamne hin dhageenye gadhiifamanii isaanii kan sanbatee hin dhageenye. Kanaafuu waan qabatamaa ta'e tokko walii haa gabaafnu waan qabatamaa ta'e tokko irratti haa hirmaannu. Warroonni miidiyaa irratti waan akkasii gabaaftaniis qabatamaan warra gocha san irratti itti gaafatamummaa fudhatee lolaa jiruu fi lolamaa jirurraa gabaasa fudhatu. Yoo san hin ta'in ammoo lafaa kaafneetuma akkanumatti qilleensarra oolchuudhaan wal burjaajessaa jirra. Kun amma kana waraanni immoo waraanni bilchiginnaadha yookiin waraanni abiyyi aangoo kiyya tiksaa jedhee kaabatti ergaa turee fi uummata keessa facaasaa ture.
baay'inaan magaalaa kamisee qabatee kan jirudha jechaa jiranii kan miila qullaa deemus kan harka qullaa jirus akkasitti deemaa jira. Ammoo waraanni kombolchaa baqate miilaan kamisee sheenaa kan jiru dubbataa jiranii ganama har'aa akka dhageenyetti akka oduu fuunetti eegasan isaa shabakaan hin dalaguu ganama har'aa akka dhageenyetti waraanni qoonqoo kadhataati miila qullaa qawwee uummatatti gurgurataa yookiin qawwee isaa harka dhossaati miilaan deemaa kan jiran jecha hawaasni akka dubbatetti dhageenya. Egaa qabatamaa fi soba ta'uu isaatis yeroo ammaa kana yoo tokko dubbii asuma wama asitti argee dubbate tokko immoo gara sii fuudhee dubbiin kun soba waan namaan jiru tokkotu jira jechuudha. Namni tokko wama quba qabu dubbataa inni gara sii waan quba hin qabne tokko asuma kun soba namaan jirutu mala hanga sanitti dubbii akkanaa waan dhageenye nuti ofirra dabarsuun nurraa eegama sanii alatti immoo waan dhageenya tokko himuunis nurratti ulfaata. Kana waan ta'eef warroota meeshaa hidhatanii deemanii qoonqoo barbaadanii meeshaa irraa jijjiirtanii huccuu irraa jijjiirtanii ofaa dabbaru meeshaa keessa fudhatanii hojiirra oolchatu. Warri immoo meeshaa jara kanarraa bittanii fi meeshaa jara kanarraa fuutan jarri kun boru mootummaa akka ta'e hubadhaa. Wannan isin hidhaamu tokko amma dura bara wayyaaneen dhuftee dargii keessa warra meeshaa wayyaanee hoggaa dargiin baqate san fuudhate warra hiikkate warra itti fayyadame wayyaan illee deebitee gaafattes jirti deebitee manaa fuutes jirti jechuudha. Waan kana seenaa darbeerraa isin namni hubatuu qaba. Wanni kun qabeenya mootummaati. Qabeenyi mootummaa boruus kanuma mootummaati waan beektanii wallaale. Biiroo gubbuu fi waraqaa gubbuu fi maaliinis ammoo boruus sirna kana haa deemu malee biiroo yookiin ammoo waajjira itti fayyadamaa ture jarri gaafa keessaa ba'e boru immoo dhaabuma har'a haarawaa ta'e isheenatuun itti fayyadamaa kunis akka kanaa jechuudha. Meeshaa mootummaan itti fayyadamee har'a siin loluudhaa dhufe kana yoo fuutee hoggaa fuutu fuula dhoffattee maqaa dhoffattee itti fayyadamte malee boru sittiin dhufanii tilma balutuun meeshaa nurraa hiikkate yookiin nurraa fudhate jedhanii galmeensi jala jira jechuudha. Dhaabni fedhee waan kana hojjetu boru karaan kun waan seenaan dura darbee waan beennuuf irraa of qusadhaa warri meeshaa lafa argattaniis warri immoo karaa deemirraa fudhattaniis suni irraa of eega jechuu barbaadeeti. Ta xumuraa dhaamsa xumuraa immoo ilmaan oromoodhaa bakka jirtanii qabsoo kana itti cimsaa hawaasni hidhannoo keessan qabdan itti fufaa qabsootti cimaa. Wanni kun yoo dafee nurra darbe malee uummata oromoo miidhuudhaaf deema wanni amma deemaa jiru kuni magaalaa jarri keessan jiran jirtu. Yeroo kanatti uummanni keenya magaalaa kana keessa deemnee sassoona hoggaa jeetti rakkoon uumamaa jiru kun waan akkasii waan ta'eef uummanni keenya waan kanarraa hubatee qabsoo isaadhaa kan qabuus kan hin qabnees kan hidhatees kan hin hidhatinis qabsoo itti cimsuu qaba. Akkuma jarri afeeraa uummata hundaaf dhalaa fi kormaan jenne shanee ofirraa ittiif najanii shawaaroobitti labsaa turanii haasaa turan jechuu kaleessa. Akkuma isaan akkasitti labsii isaanii dabarfatan kanatti uummanni keenyas labsii isaan labsatan kana uummanni keenya labsii labsee bilisummaa isaa gonfatudha. Yeroo hunda ilma Oromoo tokko arganii onoog shanee jedhanii nama tumuun onoog shanee jedhanii nama reebuun wannumti kunuuhu farra ilmaan Oromoo akka ta'e Oromoon beekee ofirraa qolatee diina isaadhaa muuhatee jireenya isaa labsatudha. Lafa immoo nurraa guuramte lafa karaa wal qunnamnuu dhabne karaa makiinaan keessa deemnuu dhabne jireenya ofii waliin qunnamnee jiraatu dadhabne kana ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana bilisummaa dhufaa jirtu tana carraa tokko dhabne lama dhabne ta sadaffaa tanarratti lafa keenyaas seenaa keenyaas bilisummaa keenyaas gonfatu karaa seera qabeessaa fi karaa tasgabbaa'ii ta'een waa zarafuu yookiin ammoo nama dirquu yookiin nama boojiyuu yookiin ammoo nama haloo ba'u oduu hin taane kan barbaannu bilisummaa nama haloo ba'u miti kan barbaadaa jiru jechuudha. Lafaa fi lafee keenya dhabneerraa kan rakkataa turres amma nama haloo baanaa fi nama waa biraa goonaa fi waan akkasii taanaa oduu hin taane bilisummaa haa gonfannu lafaa fi lafee keenya irratti abbaa haa taanu mataan keenya kun nagaa ta'ee karaa bobbee galu haa argatu fursaa argatu jireenyi namaa kun jechuudha. Kana waan ta'eefuu akka itti jiraattuu fi bakka irratti jiraattuu fi karaa bobbaatee galtu yeroo mijjeeffattu amma waan ta'eefuu murteessaa amma waan ta'eefuu uummanni keenya tokkoffaa tasgabbaa'uu qaba. Lammaffaa akkaataa itti deemee bobbahee waan deemuuf bilisummaa gonfachuu deemu kana beekutti karaa seerri kennamee waraana bilisummaa Oromoo deemuun qunnamtii godhee waan barbaachisaa ta'e naamusa barbaachisus lola barbaachisus bobbaagala barbaachisus yoo kana hin qunnamne yoo kanarratti hin hirmaanne burjaajjiitu dhufaa uummanni keenya wareegan taane kaffalutu malaa waan kana ta'eefu karaa seera qabeessaa fi karaa barbaachisaa ta'een dhaamsa uummataa kan dabarsinu kana jechuudha. Barbaachisaan namni keenya lola gorsinu wanni lola gorsan hin jiru garuu kan nuti gorsuu qabnu waraana qabnu biratti hawaasni dabalamee nyaata dhugaatii isaadhaa karaa bobbaagala isaadhaa diina bakka jirtu akeekee fi lolchiisuu loluu ittiin taligamee waraana kana jala
karaa deemu humna ta'ee fi hojjetuudha kan dhaamsinu kan barbaannu kana jechuudha. Yoo san hin ta'in kaabaa fi kibbatti Oromoon bakka jiru yoo lafaan ka'in carraan lama darbe kun sadeessaanis darbuuf kan dhufu akka ta'e itti shakkiin qabnu jechuudha. Yoo ati lafaa kaatee koota nagorii diinni asiin jira jettee agarsiisin yoo beela hin nyaachisin yoo baaten dhiyebaten obaasiin rasaasa fixuun guutiniif wanni ati bilisummaa teessee hedduuf hin jiru nageenya ati teessee hedduu hin jiru jarri nagaa namaan feene sii kararra deemu gabbuusee shan ejeessitumu kuni hanga jirutti jireenyi ilmaan Oromoo lafarraan bareedu waan beektanii wallaallee qabeenyi Oromoo waliin lallisu jireenyi Oromoodha xiqqaan hin guddatu jechuudha. Gurbaan Ameerikaa irraa gala makonnan janiin suni warri qabsoonnuuf warroota amma dhalatanii onog jedhanii jiraatan kana duun taane dhaloota isaanii balleessuudhaaf kan qabsoonnu je ni dhageessan yoo dhaguu dhabdanii dhagaa. Dhaloota keenya dhufuuf balleessu warra qabsaa'utti nuti immoo warruma amma jirutti qabsaa'uudha nuti dhaloota hin barbaannu dhaloota duun taane warra amma jirutti qabsoonnee dhaloota isa dhufu immoo waan nu jennee fudhate akka bulu godhuudha nuti barbaachisaan. Isaan nuti miti dhaloota keenyaa dhabamsiisuuf kan karoorfatan nuti immoo isaan hanqifnee dhaloota isaanii immoo seenaa gaarii fi kabiyyaa ta'u isaan barsiifnee bulutu nu irraa eegama. Ilmaan Oromoo tarsiimoo seera nuu kenneen bobbaanee gallee naga keenyaas eeggachaatii gurra keenyaas ammoo kijiba gabaasuu hin taane dhugaa eeggachaatii karaa gaarii ta'een bilisummaa akka gonfannu warri qilleensarra deemtanii immoo daftanii hatattama yeroo hatattama jettanii oduu biraa facaasaa jirtanis akka irraa of qusattan ilmaan Oromoodha bakka jirtanii fayyaataa jira adda addaa. Gama biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromootis karaa hundaan durri keenya Finfinneedha jee waraana labsaa deemaa jira. Rabbiin milkii haa godhu jenna. Kanuma hunda biraan darbee immoo waraanni waan lubbuu qabee armaan ga'eef mootummaanis nageenya gatteenyee mari'achuudha qabna. Baartii hundaan walii galleetii jechaa jira haasa'utti jira. Garuu gama biraatiin ammoo warra hidhannoo hidhate wajjin marii hin goonu mariis hin qabnu kan jedhu dubbataa jiranii jecha. Akka miidiyaa tokko tokkorra dhageenyutti yaadi isaanii akkasii. Egaa warra hidhatee wajjin egaa hin mari'anne warri isaan mari'atan warrootuma kaleessa filannoo keessatti gaggeeffatanii dhossaadhaan ati aboo bakka buutaa ati abin bakka buutaa ati eenyu bakka buuta janii kaatan sanuma wajjin marii qilleensarra oolchuuf kan deemanidha. Ammallee mariin isaan jaan fedhuma isaaniitiin waan marii godhamuu haasaa kan jiranii akka oduu dhagaa jirutti immoo waraanni gama kaabaatiin lolaa jiru ajajaan isaanii waan waraana biyyattii guutuu dhabamsiisaniin baadatti wanni nageenya jedhamee haasa'amu tokkollee hin jiru. Nagaa qabne nuti xumuruu malee janii jiranii kan Oromoo baasulleen kanuma diina qawween dhufe qawwee maan deebisanii mo'achuutu gaariidha. Fayyaan haa baay'atu umriidhaa dheeratu egaa fayyaataa jira addaadha bultii gaarii jenna. Rabbi injifannoon nu haa galchu bilisummaan baranumaa ta'u. Salaamu alaikum.